ijoollee keessan kan balleessu isinumadha. So take care of your children, for you are responsible. Mana keessanitti maal bantanii ijoollee ilaalchistu. Ani dabarsa, daamsa ni dabarsa, gurra dhaga'utti labsa. Hallelujah. Hallelujah. Nagaan gooftaa keenya Kiristoos bakka ati haala jirtan keessatti isin wajjin haa ta'u. Kiristoos hunduma keessan. Mee hundi keenya gaafii kana ofaa gaafannu. Keessumaa warri ijoollee qabdan. Ijoolleen keenya sooshaal miidiyaa irratti maal hojjechaa jiru? Mana keessattuu nu irraa maal ilaalaa jiru? Bara kana keessa bara teknooloojiin baay'ee babal'atee jirudha. Garuu ijoollee keenya haala itti fayyadamansaa hammam barsiisaa jirra? Ji'oota muraasa darban keessa TikTok challenge jechuun mucaa umurii waggaa 12 Joshua Haile Yesuus lubbuun isaa darbee jira. Ammas karoora diinaa hin dhaabbanne biyya keenya keessatti taateen biraa waldaa qaana'ee jira. Mee viidiyoo kana nama hunda bira akka ga'uuf sheerii godhaa viidiyoo kana daawwadhaa. Daaraa keessatti qaana'ee jira. Mee viidiyoo kana nama hunda bira akka ga'uuf sheerii godhaa viidiyoo kana daawwadhaa. إلا بالدربوا إلا يسيس إلا فنا إلا Go. Eh? Ana. Insur besifta. Malirra. Oljen. Akkamitti itti galte? Nama jibbisiifte. Maalirraa itti galte? Maalirraa itti galte? Maalirraa itti galte? Please. Ama mucaan kun This little lady waan beektu. is innocent. Garuu hafuura qaanaa'edha. But the spirit is confessing, I am the spirit of Kana. Ijoollee keessan kan balleessu isinumadha. So take care of your children, for you are responsible. Mana keessanitti maal bantanii ijoollee ilaalchistu. What are you offering at your house for your children? Wanti isin manatti banattanii mana keessan keessatti gooftaa ta'e dhala keessan maatii keessan balleessa. Whatever you are mastering over your life is affecting your children. Yoo waa'ee hafuuraa bantaniif If you are offering them spiritual things, hafuurumatti guddatu. they will grow to the spirits. Garuu amma mucaa waan beekne Now this lady is innocent, hafuura qaanaa'edha. but the spirit is confessing, I am spirit of Kana. TV maal ilaalchifta? TV maal ilaalchifta? Deebi Kana. Kotas. Gadis. TV. The mighty name of Jesus Christ. Out! Out! Bite! Omna digonita. Come out! In Jesus' name. Out! Out! In Jesus' name. Jabasate maqaa Yesuusiin. Isa dhumaa keessaa iyyi ba'i. Kai. Kot. Eyo maqaan kee. Kenna. Eyo jennufte. Haadha koo obboleettii koo. Meerre ati. Kot. Kot. Maaliif TV'n taane manatti bantee ilaalchifta? Zeenuyi manan jirre ilaalte malee onoo chaanaalee malee guyyaa tokko TV qaanaa ilaalle. Yeroo ati mana hin jirre.